Ilmi Roobertoo Mugaabee yeroo tokko waajjira Mugaabee dhaqee abbaa koo jaalallee kootiif konkolaataa feerarii ammayyaa bituu fi waanan barbaaduu fi qarshii naaf kenni jedhee isa gaafate. Mugaabeenis xiqqoo taa'ee yaadee tole siifan kennam garuu hariiroo jaalalaa eegaltanii jirtu jedhee ilma isaa kana gaafate. Gurbaanis eeyyan jedhee deebiseefi. Roobertoo Mugaabeenis meeroo jaalalaa dabarsitan keessaa tokko natti himi isaan jedhee. Gurbaanis hariiroo baay'een qabnu garuu waan isheen naaf goote keessaa gaafa tokko harma ishee na tuksistee jirti akkam nama gammachiisa seeti abbaa koo jedhee ilmi kun dubbate. Mugaabeenis akkas jedheeni jaalalleente gaafuma tokko harma ishee waan harkaan si tuksistee fi isheef konkolaataa feerarii bituu fi maallaqa na gaafachaa jirte jechuun ilma isaa kana gaafate. Gurbaanis eeyyee abbaa koo garuu maaliif akkas naan jette jedhee abbaa isaa kana gaafate. Mugaabeenis lakki ilma koo dubartii waggaa sadii guutuu harma ishee si hoosiftee si guddiftee waan tokko akkan bituuf osoo nan gaafatin dubartii guyyaa tokko qofaa harma ishee si tuksiste tanaaf konkolaataa miliyoona tokko olii akkan bituuf na gaafachuu keetiif hedduu na ajaa'ibeeti jedhee itti dubbate. Ilmi isaa kunis dubbiin dhugaa isaa akka jirtu hubate dhugaa abbaaf galche jedhama. Atiin kun kennaa bituunis ta'e waa gochuuf jaalalleetee dursitamoo haadhas deessee harmeeteetiidha. Walumaa galatti ergaan kun kennaa bittanii gammachiisu jaalallee qofa osoo hin taane haadholii kennaafis binnee haa gammachiisnu. Isaanis akkuma jaalalleewwan kennaa gammaduu waan barbaadaniif. Kun mana barnoota gaggaarii irraa argatan mana gurbaa Qaxaleeti. Miseensa ta'uu hin dagatinaa.